Godina Arsii Dhihaa. Godinni Arsii Dhihaa godinaalee Oromiyaa keessaa ishee tokko yoo taatu, Arsii Dhihaa bara 1998 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godinoota sadii duraan turan keessaa godina Baalee, godina Arsii fi godina Shawaa Bahaa irraa bulchiinsa magaalaa sadii walitti qabattee irraa hundoofte. Godinni Arsii Dhihaa magaalaa guddoon ishee Shaashamannee yoo ta'u, giddugaleessa hojiilee kan akka horsiisa loonii fi giddugala gabaa fi iddoo buufata sabaaf sablammii yoo taatu, Oromiyaa xiqqoo yookaan immoo biyya jaalalaan waa hunda hammattee argamtudha. Lammii biyya keessaa qofa osoo hin taane lammii biyyoota alaas iddoo taatee fi jiraachaa kan jiran yeroo kanatti magaalli Shaashamannee uummanni Arsii uummata jaalalaa fi uummata tokkummaa ta'uu isaanii agarsiisuuf gabaabumatti ergaa caaluun fa uummata isaanii kolfaniin boo'icha uummata isaanii kan bu'an yoo ta'u, yeroo diddaa fincila garbummaa dabalatee yeroo wareegama haa caaluun uummanni Shaashee al takkaadhaan bahee sagaleen inni dhageesse hanga guyyaa har'aatti addatti ilaalama. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya, qophii keenya Oromiyaa walaa barruun imala keenya kan taasisne guyyaa har'aa magaala Shaashamannee mana Shaasheetti argamna. Galatooma.